Io malte nanata, io malcore. Nama akkas gooti miti. Ristorantii akkamitti faambanan gara ristorantii? Haadha keenya wajjin erga biyya kanaati baane kan nuti wal barreeja. Obboloota biraa qabda hawwii fi daangaa jedhamaa waan guddanneef. Aadaan keessan kana, eenyummaan keessan kana, afaan keessan barachuu qabdu. Maatii qabsaa'otaa keessatti guddachuun chaalenjii akkamii keessa dabarsitanii? Amaariffaa baranna miti. Gaafa mana gallu immoo maamiin kiyya maal jetti akkuma qobee kee baastee galtu Amaariffaa kee achi kaa'ee galee. Achumatti baasii galee. Stuudiyoo keenya biratti dhalatte daawwattoota keenya. Diiteelii keessa galee haasa'uu fedhu maaliif gara boo'ichaatti jijjiirama. Daawwattoota keenya good crowd. Good crowd. Afaan Oromoo. I think haadha keenya caalaa anaaf daangaatu qabsaa'ee jechuu dandeessa. Waan addatti yaadattu hin qabdu waanuma ijoollummaatti ka'ee si waliin guddate waan ta'eef jechaadha. Daangaa anaa hirphaa gaanfuree taanee. Gama aartiin isa ta'uu gara even qabsoo hidhannootiin nama qabsaa'aa ture. Actually waa'ee kana dubbachuun barbaadu jedheen ture garuu erga kaastee. Wallee sana kanuma waa'ee ishee ibsuu waan hanqatteef. Bara haati koo sirba eegaltee sana zaaree gaallinyaa izzafanam jedhamaa guddatte. Daawwattoota keenya yeroo jalqabaatiif nama umurii isaa. Ijjiti kun eenyu tega siinala olmi kullaa kobaasuu na saatila. Jira jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Gammadaa Show torban kanaa nageenyi badhaadhaa jajjaboo isiniin jenna. Gammadaa Show kan torban kanaa eegalee jira. Gammadaa Show torbaniin keessummoota hedduun keessan jaalattan hawwiidhaan eegdan hedduu isaanii barbaadnee gola isaan jiran keessaa gara keessanitti fiduudhaan gara keessanitti dhiyeessaa jirra. Gammadaa Show immoo jaallattanii nu daawwachaa waan jirtaniif karaalee adda addaa immoo ergaa keessan nuun gahaa jirtu. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Maarree torban kanas keessummaa ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyaachuudhaaf qophii koo hunduratti xumureen asitti stuudiyootti argamee jira. Egaan guyyaa har'aa immoo qophii keenya sponsor gochuudhaan nu waliin ammas kan jiran Itiyoo Telekoom, Ilillii Grand Real Estate fi Baankii Awaashii sponsoroota keenya immoo nu galateeffadhaa isiniin jenna. Gammadaa Show gama YouTube'n warri nu daawwachaa jirtan YouTube keenya hangammat subscribe warri hin goone subscriberii 190 ol geenye jirra. Hundumti keessan amma seentanii subscribe gochuudhaan miseensa maatii Risaa Miidiyaa akka taatan kabajaa olaanaadhaan isin affeerraa. Egaan guyyaa har'aas ammoo keessummaa karaa dheeraa deemtee dhufte Baargamoorraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya guyyaa har'aa aartistiidha. Ogummaa hedduu qabdii akkasumas intala goota jabduu tokko. Keessummaan keenya guyyaa har'aa aartistii jaallatamtuu fi kabajamtuu artist Hawwii H Qananii yookiin Hawwii Ilfinash Qannoo Amilee Adaan naasifadhaa pirooduuseroonni keenya as ga'uu ishee natti himanii jiru. Hawwii baga nagaan dhuftee. Oh, Sinira baga nagaan dhuftee. Nagaa. Galatoomi. Maachiidha uffata. Akka koo bareeda. Galatoomi. Atuu abaaboodha abaaboo bareedduu kana siif hin. Galatoomi. Baay'ee ulfaadha. Handhuura magaalaa Finfinneetti Real Estate guddicha Ilillii Grand Real Estate maal eegdure ammuma murteessaa odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa armaan gadii fayyadama. Ilillii Grand Real Estate. Hawwii keenya baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdu. Cheers. Akkas kula. Daadhii dhabu. Fuulduratti daadhii isin qopheessina warri biyyarraa fagaattanii turtan kun daadhii si bookas hin unattu hin hawwitu jennee. Isatti aanutti daadhii farsoo aannan kaanillee ittuma qopheessinee isin eegna jenna. Iyyaada egaa Hawwii Qananii Hawwii H Qananii Hawwii Ilfinash maqaa adda addaatiin waamamta. Social media irratti keessumaa Hawwii H Qananii. Yaa Hawwii H Qananii kanaanii jedhee fi Haayileesus jedhu sana gabaabsuuf jedheeni. Dheerata CD irra gaafa barreessitu. Kanaaf Hawwii H Qananii jennee maqaa Oromoos miti. Kanaafin xiqqoorraa kute. Yeroo baay'ee garuu namoonni Hawwii H Qananii moo
hawil finish sinjiru hawil finish nanjiru I think anaaf daangaa duwwaadha kan haadhaan waamamu yeroo hundumaa daangaan finish yookaan hawil finish jedhamna malee yeroo baay'ee namni abbaa keenyaatiin nu waamuun jiru abbaa keenyas jagna garuu beekamtiin haadha keessanii guddaa ta'uu isaatiin sitti fakkaatamu yaa jaalalli namni ishee beekaa mitire jaalalli namni isheedhaaf qabuudhaan akkasnatti fakkaata egaa durima gaafani ijoollee ta'e gaafani waa'ee keessan waa'ee ilfinashii gaafa haasofnu maqaan ijoollee ilfinashii hawwii fi daangaa jedhamu maqaan kun maali maqaan akkas bareedu ani numa tumaani gaafani ijoollee godhadhu waan hawwii fi daangaa jedhu yaadaan ture akka jarraani ijoollee durbaa waan hin qabneef fuulduratti akkasitti baafachuun koo nafu maqaa ishee waan yaadannu ati intala gootaati intala aartistii beekamtu intala qabsooftuuti maali miira akkamii sitti uumame intala ilfinash qannoo waraaliin attor na isheen haadha koo ta'uu ishee waan itti jijjiiruun qabu baay'een itti boonaa maaliif waan isheen hojjattee duwwaatuun ta'ini eenyummaa keenya akka barree guddannu nu goote freedomiidhaan nu guddistee nun cinqitu akkas yaaduu qabdu akkas ta'uu qabdu jettee nun cinqitu garuu nutti himti isin kaayyoon keessan kana aadaan keessan kana eenyummaan keessan kana afaan keessan barachuu qabdu jettee dhibbaa nurra gooti garuu filannoo nu kenniti dhumarratti so kanaaf baay'ee ishee galateeffadha dur complain goona amma garuu erga guddanne baay'een ishee galateeffadha keessumattuu isa afaan na barsiisteef baay'een ishee galateeffadha yaa egaa inta haati keessan haadha Oromoo maraati haadha Oromoo marri akka haadha keenyaatti akkasumas immoo gootummaa ishee dinqisiifachaa guddanne intala ishee ta'uun immoo miira addaa namatti uuma jedheen gammachuu guddaan qaba gammachuu guddaadha Oromoo ta'uu isheefiyyuu haadha keenya maraa ta'uu isheefiyyuu nuyyuu baay'ee gammanna ittiin boonna kabajaa ishee guddaa qabnaa fi obboloota biraa qabda hawwii fi daangaa jedhamaa waan guddanneef kan biraa jira obboloonni jiru hangafoonni koo jiru isaan miidiyaa kanarra badaa ba'uun jaallatanii tokkoffaa gara pheenxee kanatti charchii ooluu isaanii haadha manoota paastarootaa akkasii anaaf daangaan immoo warra maraatuu keessa jirra so yaa durii kaasee kan uummanni beeku anaaf daangaadha kan isheen deessee anaaf daangaadha kan isheen guddiste obbolaan koo garuu baay'eedha abbaan koo immoo ijoollee baay'ee qaba okay karaa abbaa keessi karaa abbaa koo baay'eedha nuti lakkoofsa dhabnee jirra lakkoofsa iyyuu hin qabu karaa abbaa kee keessaa aartistiin baay'een namni baay'een beeku turtu yookiin mastaawat amartii maqaan isheen kuni aartii Oromoo kana keessatti keessumaa fiilmii keessatti baay'ee beekamtu turte egaa obboloota kan biraas baay'ee waan qabdu natti fakkaata warri kaan dooktaroota injiinaroota akkas nu sadan qofaatu ijoollee abbaa koo keessaa aartii keessa jira gama aartii kanaan immoo yoo dhufne mana keessan keessa ati wallistuudha daangaan obboleettiin kee wallistuudha haati kee wallistuudha obboleettiin koo isheen guddoo margeen immoo faarfattuudha yaa isheen hin faarfatti abbaa manaa ishee paastariidha isheen charchii keessa faarfatti margee jedhamti so isheen miidiyaa irra baatu akka koof akka daangaa miti egaa ati maatii qabsaawotaa keessatti guddattee keessumaa haati kee qabsooftuu gameettiidha gama aartiin isa ta'uu gara even qabsoo hidhannootiin nama qabsaa'aa ture jireenyi maatii qabsaawotaa maal fakkaata maatii qabsaawotaa keessatti guddachuun chaalenjii akkamii keessa dabarsitanii guddattan chaalenjii guddaa qabaa I think haadha keenya caalaa anaaf daangaatu qabsaa'ee jechuu dandeessa baay'ee miidhamneerraa yeroo isheen mana hidhaa turtee baay'ee miidhamne diiteelii keessa galee haasa'uun fedhu maaliif gara boo'ichaatti jijjiirama so baay'ee miidhamnee jirra haadha keenya wajjin erga biyya kanaatii baane kan nuti wal barree jechuu dandeessa maaliif yeroo hundumaa mana hidhaa jirti baatiin galtii so Oromoon galata guddaa nurraa qaba Oromootu walittiin nu guddise kanaan achi
maamii keenya biyya alaatti wal barre jechuu dandeessa. Sirriitti kan haadhummaa ishee dhandhamtanii waa'ee ishee bartanii. Yaa achi erga deemnee yeroo arganne ishee wajjin kan wal barree jechuu dandeessa. Dhaloonni kee eessa? An Finfinneetti dhaladhe. Intala Finfinneeti? Kanaafuu anaafis waa'ee Finfinnee nagaa badhaa. Intala magaalaatiin hojjechaa jirta? Finfinneetti dhaladhe. Daangaanis asumatti dhalatte? Kanaaf asumatti Poolis hospitaalitti dhalanne asuma naannoo kana. Asuma istuudiyoo keenya biratti dhalatte daawwattoota keenya. So Finfinneetti dhalattanii guddattanii hamma umriin keessan meeqa ta'utti kan isin biyya kana turtan? Xixiqqoo turree gaafa deemnee 13 akkas taanee deemne. Kanaaf barnoota asitti eegaltaniitu biyya kana? Amma Niweeraatti baranne amma kilaasii lammaffaa baranne. Amma lammaffaatti asumatti baratte? Achi sokkine jechuudha. Achi directly gara Norway deemtan? Naa Keeniyaa deemne. Keeniyaa waggaa tokko jiraanne. Achi booda Keeniyaarraa gara Norway galle jechuudha. Norway akkamittiin si samatte ati ijoollummaadhaan gara Norway deemtee? Fanii ture. Norween bara sana baqattoota baay'een jiranii magaalaan nuti turre immoo keessumattuu maatiin gurraachaa yoo maatii 20 yoo ta'edha yoo baay'ee ta'e hin jiru turre. So gaafa nuti dhufnee Norween baay'ee qorritii wayyaa baay'ee uffadha ennaan joorinyaa fakkaannee flight irraa buune. Hin mul'attanii? Rooba malee waa takka rakkoon turre. So akkasumatti tu jennu barree garuu challenge ture afaan barachuun haati keenya ijoollee guddisteen beektu isheen qabsoo keessa turte. Waa'ee nyaata dalaguu waa'ee ijoollee qorachiisuu maal kana she have no idea. Kanaafuu baay'ee achittis qabsoo kan biraarraa turre. Qabsoodhuma injifachuu qabsooma jiraachuun mataan isaayyuu? Achitti immoo ijoollee kee yoo ati waan hundumaa gochuu fi hin dandeenye ijoollee sirraa fudhatu. Hojjetaa manaa wannatti qacartus maal hin jiru. Isa bartee isheen asitti guyyaa takka daayiparii nutti jijjiirtee hin beektu. So gaafa achi deemnee rakkoo ture so adiin nu guddisee nu fuudhee jechuudha. Egaa Norway afaan isaaniillee baay'ee ulfaataadha. Jireenyumti Norway mataan isaayyuu ulfaataadha jedhu namoonni baay'een. Egaa fiixee addunyaarra waan jirtanii fi qorra hamtuutu jira. Ji'ootti hedduuni qorra jabaa fi cabbii jabaatu jira. Mee akkamitti sana danda'a? Nan jaalladha. Hin jaallataa? Itti guddadhe kanaafuu nan jaalladha. Ijoollummaa amma xiqqoo yoo as ture biyya koo yaadeen jedha. So akka biyya keetti amma Norween immoo Oromiyaadha kanatti caalatti feel gootu isa dhugaa. Kanaani mana koo jedhee feel godhu Norway. Sobni hin barbaachisu. Hani kijiba beeku. Yaa garuu Norway kanatti afaan isaanii baay'ee ulfaataa jiru. Mee afaan Norway muraasa nu barsiisi anamma. Maal si barsiisu? Good morning. Good morning. Good morning. Akkam bulte. Galgala kana yeroo ta'u good first no? Gaafa galgalaa immoo good kväll. Good kväll. Good kväll. Good kväll. Good kväll. Daawwattoota keenya good kväll. Good kväll. Afaan Norway. Akkam jirta fayyaadha jechuun akka. Vurdangooda. Vurdangorda. Vurdangordan. Wanti kun magaalaa naanii dhufe kusngooda enna. Dialectiin keenya. Adda adda sanu. Afaan Norway kunu akkuma afaan Oromoo dialectii garaagaraa qaba. Dialectii adda addaa qaba yaa. Loqoda adda addaatiin dubbatamu. Waggaa meeqasitti fudhate afaan baruudhaaf? Ji'a 4. Ji'a 4 qofa? Ijoollumaatti gaafa deemtu adda. Maamii kiyya afaan mayyuu afaan. So adda adda. Namni umuriin isaa xiqqoo deemee dhufee fi ijoollumaatti kan deemu adda adda. Afaan baruu irratti dhuguma ijoolleen daftee afaan qabatti. Afaanota biraa maal fa'aa beekta Awurooppaa kanatti? Yoo Norweejaanii dandeessa taanaani Swedish nageessaa, Danish nageessaa naannoo Skandinaaviyaa wajjin sirriitti dhageessaa. Amma isaan wajjin nuti Norweejaanii haasofna isaan Danish yookaan Swedish haasoo communicate gochuu dandeessa jechuudha. Walii galuu dandeessu? Yaa. Wow, okay. Afaan Ingiliffaa fa'aa kana carraan barachuu qabdu moo? Ingiliffaan dirqama. Mana barumsaattis hin barataa garuu Ingiliffaa hunduma danda'a. Kanaaf namni Norway jiraatu Ingiliffa sirriitti beeka. Afaan Norway sirriitti beeka. Inni normaali. Afaan Norway jedhama moo maal jedhama? Norweejan. Norweejan. Okay. Afaanota amma afaan Amaaraa beektaa? Afaan Amaaraa akkamittiin barteetti? Mana barumsaatti. Eessatti?
New Year bareedde yaa. Mana barumsaa beektu sanatti si waliin hafe Amaariffaa. Mana barumsaatti Amaariffaa baranna miti. Gaafa mana gallu immoo maamiin kiyya maal jetti akkuma qobee kee baastee galtu Amaariffaa kee achi kaayee galeetti. Mana keessatti Oromiffaa malee nayyamamu. Namni Amaariffaa see mana keessatti nadabama. Waan barbaanneen nuun bitamu. Inna wal jala himna gaafa maamiin hojiidhaa galtu isheen Amaariffaa dubbatteetti waliin jira. Eebelu Amaariffaa dubbatteetti adabbiitu jira. Akkasitti nu barsiisa. Saniif afaan Oromoo mana keessatti baratte afaan Amaariffaa mana barumsaa dhattee baratte afaan Norway fi Ingiliffa immoo biyya Norway baratte. So afaan meeqa beekta jechuu dandeenya? Kan sirriitti danda'u afaan afur jechuudha. Egaa biyya baqaa sanatti keessumaa Norweetti mudannoo adda addaatu nama mudataa keessumaa namni yaa magaalaa Finfinnee keessas deemi malee almost gaafa Norway wajjin walitti ilaalamu namoota baadiyyaa irraa deeme wayii tokko ta'uu danda'a. Naan bareeddee amma biyyatti bareeddeetti. Amma bareeddeetti gaafa san akkamitti wal siisime jireenyi Finfinnee. Dur xiqqoo taanee baay'ee manaan baanu yeroo iskuula nu geessu iskuulaatii mana nu galchu kanaan achi bashannanaaf wiikeendii irra yoo baanedha. Yookaan mana namaa waamicha yoo deemne other than that macaaftu lama yoo jiraate Minilikitti yoo konsertii qabaatanii Tagbaaraditti kana hin deemna. Kanaan achi garuu lafa deemnee ilaallu hin jiru so hin beeknu waa'ee biyya kanaa. Kanaaf garaagarummaa biyya kanaa fi garaagarummaa Norway wanta homaa beektanii qabdan. Dur hin beeknu amma garuu erga deddeebi'uu jalqabee ilaaluu jalqabee malee. Ammoo erga deddeebi'uu jalqabdee Finfinneen baay'ee bareeddeetti. Akka Norway ta'uu baattus wanti baay'een jijjiirameera. Duraan yeroo dhuftu hojii yeroo walitti ilaaltu akkamitti argite? Baay'ee bareedeera. Egaa gama muuziqaatti immoo gaafan si deebisu muuziqaa eenyurraa barte muuziqaa eenyuun fakkeenya godhattee jalqabde jedhee gaaffii dudu'aa akkasii si gaafachuun barbaadu. Already beekamaadha waan ta'eef. Garuu akkamittiin eegalte jechuun muuziqaa haadha keerraa ilaaltee eegalta jedhee man amana akka kootti. Tarii yoo waan biraa qabaatte natti himuu dandeessa. Garuu maaliin eegalte muuziqaa yeroo asuma jirtu daa'ima turte yeroo as Finfinnee jirtu kana eegalte moo erga Norway dhattee waa'een maali hafuurri muuziqaa sitti seene? Muuziqaa gara haadha kiyya keessatti hin jalqabe. Xiqqoo ergan of baree jalqabee mana keenya keessatti artistoota baay'eetu dhufa. Mana keenya artistoonni hin dhufne hin jiru. Dur baraanaanii xiqqoo ture sana maamiin kiyya poolis orkeestiraa hojjetti turte. Yeroo sana Zarihuun faa, Koloneel Saalee Dagaagoo faa, Abbitoo faa kana kanatu mana keessatti muuziqaa dalagu. So kaasettonni duraan hojjetaman bara 80 fi 90 keessa jiran hundumti isaanii baay'een isaanii mana keenya keessatti hojjetaman jechuun danda'ama. Kanaafuu muuziqaa ilaalaan guddadhe. Yeroo hojii deemtus na fuutee deemti. Achi akkaataa waltajjiirra hojjetanii akkaataa isaan perform godhanii kanan ilaalaa guddadhe. Xilaawun faa, Buzunash Baqqala faa, Hiruut Baqqala faa warra kanaatu isaan jalan jalqaba muuziqaa argee jechuudha. Achi booda immoo yeroo chaaptaraa yeroo abaawoon galee baandii ijaaranii gadaa baandiin hin dhufee bilisummaa baandiin hin dhufee kana ijaaranii maamiin faa isaan immoo yeroo hundumaa konsertii qabu mana keessatti kaasetti gaafa hojjetanii mana keenyatti shaakalamaa istuudiyoo gaafa deemanii na fudhanii deemu istuudiyoo rafaa gaafa isaan hojjetan so istuudiyoo baay'ee jaalladha meemariin qabaachitti kanaafuu muuziqaan nu wajjin guddate jechuu dandeessa. Yeroo baay'ee maamiin kiyya daangaas margee hunduma manatti dhiistee ana fuutee deemti so waan baay'ee irraa buufadheeraan. Kanaaf muuziqaa akka muuziqaa jedhamee dubbatamu kana namoonni yeroo akkasiin bare yeroo akkasiin natti dhufe jedhanii waan addatti yaadattu hin qabdu waanuma ijoollummaatti ka'ee si waliin guddate waan ta'eef jechaadha. Kanaan yeroo jalqabaaf sirbee na yaadadha Mulgeetaa Nafseesaa Maaruu isatu CD maamii baay'isaa isatu hojjete qilleessa muuziqaa roobaa dhaabaa. Naannoo bira Norween fiddee turte maamiin akka albamii ishee hojjetuuf bara 2000 akka faranjiitti. Na calliseen sirbaa achi yeroo sana Ilfinash jedheen እቺ ልጅ በጣም ጎበዝ ናት እቺ ልጅ አዘፍኛት እኔ ነግሬሻለሁ የሆነ ታለንት ነገር አለ እዚህ እስቲ ተቀበልሽ እኔ
albam ishee bishaan qulqulluu jedhu sanarratti akkan ishee harkaa fuudhu jala qabdu ta'e harkaa fuudhee I was so proud by yaadatamee muuziqaa yeroo sana jala qabde sun amma memory keessa waan adda addaatti naqaan ashaboo muuziqaa keessatti ashaboo naqu tokkoffaadha yoo studio na fuutee deemte namni muuziqaa hojjechaa jira taanaan waatti daddabaluu kana waan mi'eessuu kana sirriitti be achirraa dhufee so akkasitti sirbee achi waggaa 14 ta'e yeroo jalqabaaf waltajjiirra ba'ee sirba Ingiliffaa sirbee ergasiitii aartii keessa dhufee garuu aartii Oromoo keessa kanaan sirbuu eegalee 2010 yeroo sana akka faranjiitti konsertiin hojjechiiste maamiin Abbabaa Abbashuu Tottobaa Maargoo Haayiluu Kitaabaa Daangaa Anaa Hirphaa Gaanfuree taanee Osloo irratti sirbine yeroo jalqaba waltajjii Oromoo isaan baane jechuudha. Muuziqaa kee jalqabaa Ingiliffaan jalqabaaf isteejii irratti sirbite san yaadatta? Ay san isnaama. Maal hin jiru moo hin dagatte? Jira videos actually mana barumsaatti waraabame jira garuu isan dhoksina. Gaafa konsertii sana muuziqaa eenyuufaa taphatte? Kan eenyuutiin jalqabde? Konsertii irratti kan qamarfaa kan maamifaa akka sirbinee surbootuma namaa si sirbinee yaa. Egaa garuu atamma harmeen kee roobaanii mucaa kana keessa taalentii wayii jira jedhetti himee jira. Garuu harmeen kee immoo akka haadhaatti daandii isheen keessa darbite ulfaataa waan tureef keessumaa aartii Oromoo kana keessatti tarii daandii ani irra deeme kanarra deemuu hin qabdu mucaan koo. Anuu rakkoo baay'ee keessan darbee artistii yookiin muuziqeessituu akka isheen taatu hin barbaadu faajettee siin hin falmine mormii sirratti hin kaafne. Yeroo sana sagalee qabdii jettee yaanne an daansii irratti xiyyaaffannoon koo yeroo baay'ee daansii baay'ee jaalladha. Daansii kan hangashuun ture yeroo sana qalloo tokkoon ture. Arras daansii nu agarsiisuu. Innaa daansii kan hangashiinu ture anis daangaanis yeroos. So isheen kan yaaddee kara daansii kana deemnaadha malee sagalee qabaannee sirbinaa kana yaaddeen beektu. Achi booda gaafa argitu ijoolleen babarreessuun jalqabeefaa 2010 sirboota babarreessuun eegalee innaan isa laaltee supporti na gochuu jalqabdee biyya deemuu qabdaa albamii hojjechuu qabda jettee na kakaastee jechuudha. Akka ijoolletti yeroo barnoota fa'aa barachaa turte kutaa keessatti dooktoran ta'a injiinaran ta'a maal inni jedhamu kun sitti dhufee hin beeku. Natti dhufee ture poolisiin ta'an jedheen barsiisaa kootiin. Naan jedhe gaafa 10ffaa barattu si waamaniiti maal ta'uu feetaa jedhanii si gaafatu. Ani dubbii kana qoradhee maal jedhee bira ga'uuta kana detectivii ajaa'ibaati ammayyuu. Ammayyuu nu qorachuu dandeesse. Waan na dhoksinaa moo bira ga'a. Nu bira ga'uu dandeesse. Yaa so isaaf jedhee anuu dandeettiin qaba qo'ee poolisii ta'uu barbaadan jedhee Noorweetti immoo waan barbaaddee taata. Innaan barsiisaa koo bira deemee maal ta'uu barbaaddanaan jennaan poolisii ta'uu barbaada jedheen. Hiriyoota kee hundumaa arrest gochuuf poolisii taataadhaan jedhee abdiina keessatti fite. Achumaan dhiisee waa'ee poolisii jechuudha. Okay, barnoota eessaan geessee bira deebite? Barnoota kolleejii fixee achi nyaata dalaguun baradhee. Oh, cookii gochuu dandeessaa? Yeah, I was a chef. Yeah, good chef. Very good one. Oh, yeah. Maal fa'aa waxii hindaaqqoo kana fa'aa dandeessaa? Waxii hindaaqqoo iddoo afuritti chaasaa si godha. Moo waan faranjii kana kan waan faranjii kana sirriitti dandeenya. Isa nyaata barbaadee siin dalaga. Baay'ee mi'aamu. Reestoorantii akkamitti fa'aan bananne gara reestoorantii moo dalagee? Yaadi ture reestoorantii waggaa 3 dalagee mana yaalaa waggaa 1 dalagee. Sheefii taate? Yeah, manni yaalaa boringiidha like distii amma ga'uun nyaata the same food every day san barbaadu ani wanta unique hojjedhee dhiyeessuu fedha. Na reestoorantii Mambo jedhamu keessa reestoorantii Ispaanishii jira ture. Nyaata Ispaanishii kana dalagna ture. Achi booda isa nuffeen gara diizaayinii itti deemee wayyaa diizaayin godhee. Uffatamoo? Wow! Wayyaa diizaayin godhee fakkii gatiin kaasuuf wayyaa diizaayin godhee hodhee gurguruu eegale. Achi natti baay'atee innis hojiin. Ajaa'iba! Achi booda isas dhiisnee anaaf daangaan rifeensaa fi meekaappii baranne. Wow! Isaan immoo waggaa 3 immoo akkas dalagee achi booda
dhaabe jechuudha. Amma miidiyaa. Kanaafi chef, designer, makeup artist, wallistu, painter, nama fakkii kaastu, wallistu. Daangaanis akkasuma by the way. Ishinis daandii makkee kana hordofaa turte. Dasee ayinataa tokko fedhiin keenya ayinataa tokko amalli keenya garuu walaadda. Maaliif akkamitti amalli keessan adda? Anaaf daangaa moo? Eenyutu amalli gaariidha? Yeroo namoonni dubbatan. Isheen obsa qabdi. Aan diktaatara. Intumtaa nama? Yaa. Waaw. Arraan. Oh. Akka kinuntumne. Na daangaa kun namni yoo darbe. Yaa. Kanaan achi gara akka koo. Daangaan yeroo isheen wanna daangaa kee gadhu jettan jechuudha daangaan. Yaa daangaa wajjin isheen wanti ta'een ta'a. Plaanii saatii barbaaddeet amma sirba faa adalagnu yoo jenne qoy boornaan dhufaa siin jettiin hin jirtu. Ani immoo boorsaati ani jedhee sanatti achi argamee hojjechuun narreera. Kanaan achis wajjin hojjedhu. So ani diktaatarummaan qabaa isheen immoo keerlasummaa qabdi. Kanarratti wal'amna. Malee ogummaa kana hundumaa keessa ogummaa kana hundumaa keessa kamiin baay'ee jaallatte? Kanatti baay'ee jaallatte hojjechaa turte. Paint gaafan godhu sammuun koo cinqirra yoo jirate paint godha. Paint godhee namaaf kennaa mana isaaniitti akka bal'isanii. Sammuu koo firee baay'ee qaba. Sun sammuu koo firii na godha. Gaafan sirba barreessu yeroo baay'ee aarii gaafan qabuun barreessa. Sirban barreessite jechuudha ofii kee. Sirboota meeqa barreessite tamma? Sirba baay'ee barreesseera. Amma ammaatti kan ba'ee sirba hammayyaa baay'een isaa kan kooti kan ba'e. Ofuma keetii barreessite jechuudha. Kiniinii koo qofa kan hammayyaa namni naa kenne malee inni kan kooti. Wow. Okay. Ega gama artistummaa kanaan immoo gaafa dhufnu akkuma siin jenne ati si qofa miti kan artistii ta'e yookiin artiitti seene daangaanis gara artii seente. Kanaaf lamaan keessaniyyuu hadeemanii fedhiin isaanii haguutamuuf jetteetuma baay'ee nu deeggarti. Baay'ee nu gargaarti, baay'ee nu deeggarti, baay'ee nu jajjabeessiti. Garuu isheenis diktaatarummaa qabdi. Gaafa sirbinu yoo meejarii dogoggorre yoo jecha dogoggorre maal jenne nu dhiistu teessistee nu shaakalsiisti. Kuniyyuu carroomuudha jedhee nama akkasii jalatti nama muuziqaa waggaa meeqa umrii isaa keessatti dabarse jala teessanii muuziqaa baruun keessan siniifiyyuu waan guddaadha. Egaa haati keessan artistiin qabsooftuun Ilfinash Qannoo namni guddaa namni hedduun kan beeku muuziqeessituu ta'uu isheetiin qabsooftuu ta'uu isheetiin waan baay'ee beekna. Garuu waan uummanni Oromoo hin beekne waa'ee haadha koo quality haadha koo jajjabaa ati jettee afaan intala isheerraa quality baay'ee qabdi. Waan ani isheerraa baradhee quality baay'ee qabdi. Maamiin kiyya isaa amma yeroon fi dhukkubni caccabsee lafa kaa'e miti. Andanyaa zannaa cinaat. Isaan xiqqoo ta'ee yeroo isheen taakkoo kana keettee shittoo ishee fagoorraa beektaa Ilfinash dhuftee jedhama. Sana ilaalee gaafan guddadhu akka ishee ta'uu barbaadan jedhan ture. Kophee sheefaa kana yaalta turte mana keessatti uffata sheefaa waan naafuun na staayiliin isheen qabdu teestiin isheen qabdu adda akka ammaa mitiina teestii bareedaa qabdi tokko kwaalitiin ishee kana tokko baay'ee faniidha. Jookii kanan gashitu nama kofalchiifti yoo bira teessee jookii kanaan kolfa duuta so saayidii ishee kana namni baay'een beeku. Isa qabdi kan biraammoo namni jabduu ta'uu ishee maalii beeka garuu baay'ee garaa lafti. Baay'ee waan qabdu hundumaa ofirraa kennitee nama deemtuudha. Duriirraa kaasee namni harka isheerraan dhugne nyaanne hin jiru. Kun anaaf fakkeenya guddaa naa ta'eera. Akkaataan ani itti nama ilaalu isheerraan baradhe nama namummaa isaa ilaalti malee baakgiraawundii isaa miti maal qabaa maal hin qabu miti. Kana isheerraan baradhe kanaafuu quality kana namoonni baay'een beekanii waa'ee ishee. So waan baay'eedha garuu sana keessaa tokko. Waan haadha kee akkatti ibsitu dhabuu keerraan kan ka'e wallee baaftee fi wallee aayyoo jedhu aayyoo keetiif baafteetta. Wallee sana kanuma waa'ee ishee ibsuu waan hanqatteef akkamittan haadha koo ibsa jettee eegalte moo yaadannoo akka isheef ta'uuf jette? Yaada sana Abbaba Dhugaasaatiin kennee isheedhaaf waan madaaluu hojjechuu fedhaa jennaan barreessee naa erge. Gaafan ilaalu immoo anaaf daangaatu waliin sirba ture. Akkuman jedhee she didn't show up. Innaa
ishee ibsaa jedhee yaada sana caalaa waan ishee ibsuu nan sirbaa gara fuulduraatti yoo rabbi jedhee. Mee wallee aayyoo jedhu sana keessa xiqqoo daawwattoonni keenyas akka dhagahaniif. Aayyoo koo biyya basheerraa fagaattee biyya hambaatti qubattee kayyoo qabdeen galman geenye raada dorrobeetu hundeenye kanaafi lammi hundaa talabsaafi. Aayyoo koo. Saati jalqabii ka artiisi waamne. Artiin na waamteetti jala Jala didde. Egaa artistiin kan sabaati keessumaa artist Ilfinesh Qannoomoo qabsoodhaanis aartiidhaanis waan dandeessu hundumaan saba kanaaf dhama'aa turte. Hamma isheen dhamaateef hamma isheen saba kanaaf taate kanammoo sabni ishee uummanni ishee hubateeraan jettee amantaa hawwi. Karaa jaalalli isheedhaaf qabanii kabajaan isheedhaaf qabanii ofirratti argaan jira. Sababa ishee kabajaa guddaan argadhaaniyyuu. Kanaafuu karaa sana waan isheen gootee quba qabu jedhee yaada. Waan ishee madaalu yookaan waan isheef malu immoo godhameefirra jettee amantaa akka sabaatti. Ani godheera. Akka intala isheetti. Akka sabaatti namoota gurguddoo nu fuuldura jiranii aadaan galateeffachuu, aadaan bakka kennuu fi aadaan recognize gochuu. Amma jarri kun waan baay'eellee nurraan eegan, gargaarsa addaa nurraa eegan jiru garuu kabajaa kennuu fi bakka kennuu fi waan isaan hojjetan kanaaf immoo beekamtii kennuu fi barbaadu yeroo baay'ee. Wanta akkasii amaleeffannaa hedduu hin qabnu. Isin yaadannaa waan gootaniin irraanfanne lafti nuti teenyee jirru kuni lafti nuti geenyee jirru kuni qabsoo isin gaggeessitanii jechuun waan guddaadha. Isaantu qaamatti dhabee, isaantu lubbuutti dhabee, isaantu jireenyatti dhabee, isaantu sammuutti dhabee. Namni qaama guutuu qabaatee fi sammuun isaa sirriidha jechuu miti. Haadha koo wajjin jiraadhaanii sammuun ishee akkam akka miidhamaa ta'e tajaajila baay'ee akka ishee barbaachisu ana beeka. Anatu wajjin rakkata. Garuu namni bilbilaan illee ani si jira abshir jabaadhu jechuun waan guddaa. Waan ati hojjatte sun in irraanfatamne jechuun waan guddaa. Kana akka ishee immoo baay'eetu jira. So jara kana isaaniif waa godhaa maalii jechuu koo miti. Garuu galata. Si galee ana amma bakka naani jiru ga'uun koo galata haadha kooti. Miti ishee galateeffachuun dirqama. Akkuma kana Oromoon amma bakka inni jiru afaan keenya Finfinnee keessatti dubbachuun afaan keenyaatiin konsartii qopheessuun akka artistiitti Finfinnee keessatti dhiisiti magaalaa Oromiyaa keessattiyyuu bara hin danda'amne qabsoo gaggeessaa turani jarri kun. Bara haati koo sirba eegaltee sana ዛሬ ጋልኛ ይዘፈንም ጀደማ ጉደቴ ሲገሌ ስርባ አማሪፋ ኩዳ ሰዲ ኩዳ አፍሪዮ ጅራቴ ኦሮሚፋን ተክ ጉራጊፋን ተክ ትግሪፋን ተክ ከስተኤቲ ሰባብ ሰብለሚን ተከተከቴ ኢሱማ ኬሳዩ ሀራ ጋሊፋን እንጅሩ ጀደኒ በረታም ቢሳቱረኒና በረሼኒ ብሔራዊያተው አገር ፍቅር ያደዱ ቀጠረሙ ጥላውን ፉዴኒ ዴሚ አካሸን ቀጠረምቱፍ በረሰነ ወሼ ወጋ ኩዳሸን ኩዳጃ ኦሮሚፋን እንደሱ እና አማሪፋን እንደሱ በጋልኛ ብቻ አንቀጥርም ዮ ኦሮሚፋ እና አማሪፋ ሶፍቴ መለጀደኒ ነማ ሆጂ ከኑፊ እንደንደኛ ከነ ሁንደ ከሰ ደርበኒ ፈልመተኒ ዋን ባየት ደበኒ ጅሬኛ ሳኒት ደበተኒ ከናከሼ ከንሼ ከነና ያሳሰው ዋይሼ ገቲም ቤኩፊ ከናከሼ ሞ ባየቱ ጅር ሶ ወረከና ኢራንፈቹን ሼም ሶ ገለቶማ ጀቹን ሰሙሳኒ ፊስ በርባቲ ሳራ ጀደ ያዳ ሙዚቃ ከነ ከሰማው የሆነ ገረ ወጋ ሸንተማ ኦል ቱርቴት ጀደ ያዳ ሸ ያ ወንቲ ወጋ ቁዳ ፍሪቴ ገልቴ ወንቲ ጉያ ከበጃ ሼፋ ጉያ ገለቴፈና ፈወን ከስቲ አትስ ከን ያዱ ዮኪን አከሰባቶ ቶ ያደመ ጀቴ ወን ያዱ ጅራ ገሩ ናን ዋን ጉዳን ያዳፊ ቱሼን ልቡን ጅርቱ ዋን ጉዳ ጎቹ ፊ ያዳ
magaalaa isheen itti dhalatte naqamteetti qopheessuuf hin fedha yaadannoo isheetiin ittiin deema. Kanaaf yeroo dhiyootti yaadannoon artistii gameetti hangafa Ilfinash Qannoo innuma jiraata jedhee yaada. Kan ammoo carraa kanaanii nutis si gargaarra. Akkati milkeessitu immoo abdii guddaa sirraa qabna. Kana gochuun immoo dirqama keetis amanna. Dirqama kun hambaadhaan ammatti baachaa jira. Amma garuu akkan argetti gama toora miidiyaa hawaasaarraa argaan ture viidiyoo ishee garaagaraa gara waan muuziqaa addunyaa kana waan dhaabdee gara waan faarfannaa jalqabdee wayii tokko jira muuziqaa nuti arginu asirratti akkuma viidiyoo kanarraa arginu. Gara faarfannaatti galte jechuun danda'ama? Yaa jijjiirama guddaan ishee irratti argee gammachuu isheef kennaa nagaa argattee kana caala maaliin barbaada waan barbaadde haa taatu. Biraan dhaabbadhaan immoo dhaabbadheen harka rukutaaf. Kanaaf gara dhumaa kanatti gara amantaatti waan deebite wayii. Duriyyuu isheen amantaa isheetti laaftee hin beektu. Waldaa fannatti jechuudha durumayyuu. Durumayyuu hin deemti. Haaraa wayii natti fakkaate. No durumayyuu hin deemti garuu faarfachuu kan jalqabde amma. Atoo faarfannaa faarfattee beektaa? An faarfannaa baay'een jaalladha. Ganama gaafa muudiin kiyya akkas taatu faarfannaa banadheen gaazii guuttadha. Faarfannaatiin kakaata jechuudha. Faarfannaa eenyufaa jaallatta? Yaada isaa shirii baay'een jaalladha. Addisuu waayimaa baay'ee jaalladha. Dastaa baay'een jaalladhaan namoota baay'ee. Faarfannaa baay'eeti jaallattu yeroo hundumaa keessa kee keessa. Ijjiti kun eenyu tega siinalaa olmi qullaa kobaasuun asaatila naaf hin galle ateessuma koo jaalattee yeroo malee qullaa kee naaf dhaabatte edeetti fufaga. Egaa nan jaalladha faarfannaa. Maazumaas nan dhaggeeffadha baay'ee. Maazumaas dhaggeeffadha. Galgala moo maazumaa kiyya maladhee raayyaa baafachaa. Kanaaf maaliif seete? Ganama faarfannaan eegalta gara guyyaa. Ganama maraacha meekaappii koo keechaa ijjiti koo eenyu ta'e galgala moo maazumaa banadhee rilaaks mediteet gochaa rafa. Manzumaa yaadattoo qabda. Arabiffaa miti waan isaa garuu kan raayyaa Oromiffaa anumaaf hin galu malee garuu natti tola. Kanaaf ganama faarfannaan eegaltaa guyyaan sirbitaa galgala manzumaadhaan cuftee raftee. Egaa muuziqaa wati hangammatti muuziqaa hedduu hojjette yoo xiqqaate jira. Muuziqaa singilii kudhanii ol akkati qabdu nan beeka. Muuziqaa albamiidha moo singiloonni kee meeqa albamii yoo qabdaa? Muuziqaan duraan hojjedhe hundumti isaa albamii tokko irratti. Albamii qabda turte? Albamii jalqaba kan Oromoo keessatti eebbifame by the way albamii kiyya. Eessatti eebbifame? Friendship Hotel. Asuma Finfinneetti? 2015. Innaa Birraa Gammadiitu waan hundaa qindeessee dinquu Dayyaastu waan hundumaa sponsora ta'ee albamii guutuu kan sponsora naa ta'ee viidiyoo hunduma isatu sponsora godhee so viidiyoodhaan gadhiisnee malee albamii guutuudha. Kanaaf albamii guutuu ture garuu sirboota meeqa qaba ture albamii? 14. Eegasii singilii hedduu hojjette singiliiwwan warra akka Simbirroo Aayyoo Saajannuu warreen kaan hunduma isaanii gaafa laallu singiloota hedduudha warreen ammayyaa dabalate. Singiloota hoo meeqa hojjette? Walumaa galatti albamicha wajjin walumaa galatti gara 20-30 deema. 20-30 lakkoftee beekta? Lakkaa'een beeku. Mee har'a akka jalqabiitee erga shoo kana booddee galee tokko lama sadii jettee lakkooftee sirriitti daataa isaa qabachuu qabda jedhee yaada. Warra hangammaatti 20-30 hojjette kana keessa kanatti baay'ee jaallattu muuziqaa. Yoo maal ta'e naannataa yoo maal godhe yee ishee xiqqoo ishee dhedheen barreesse. Meerraa nuu jedhe isa sirriimatti mee in jaalatta waan ta'eef itti dhaga'uu barbaada. Isa ana barreessee walaloos yadaloos abbush immoo ishee mi'eessuu sana abbush Zallaqaa paartii ishee sirbittii kana sirba godhee isatu keessa gasheessa. Yoo maal ta'e naannataa yoo maal godhe yee yoo maal ta'e naannataa yoo maal godhe
isa jedhu isa tuutti gashe isa kan kiyya jechuudha. Mee muuziqicha muraasa isaa daawwattoonnis akkas gaariitti yaadachuu danda'aniif akkuma amma jalqabde kana enerjii kanaan xiqqoorraan hojjechuu danda'u. Sitti maamalee dhugaa isaa qabaasee sitti maamalee dhugaa isaa qabaasee si jaalladha baay'ee si miidhuun barbaanne yoo maalte naanata. Yo malte yo mal gode nanata yo mal gode yo malte nanata yo mal gode nama kas godi biti musica shirshira men barrese garagal barrefamte ya ega musica wen kenke hunduma kessa yeroo baay'ee maal yaadaani gaafa hawwiisi daangaas waa'ee keessan gaafa ni yaadu waa'ee muuziqaa haadha kee babbareeda hedduutu jiru. Muuziqaawwan kana hammayyeessitee waan sirbite qabdaa ati hanuma kee irratti xiyyeeffattee kan kee hojjechaa turte moo muuziqaa haadha koo kana akka intalaatti mirga guutus mirga abbeentaas waan qabduu fi muuziqaa haadha koo kana nammeeyyeessee hojjedha jettee waan yaadde qabdaa hojjettee moo beektaa kanaan dura? Ya, maamin maal gootee sirboota jaallannu anaafis daangaafis qixxee nu hirte. Addaan hirameera. Kanaaf muuziqaa daangaan sirbituu fi kan hawwiin sirbitu. Maaltu ta'e like ani callisee duraanii diktaatorummaan qabaasiin hin jenne deemee dhuma istuudiyoo galee dhuma hojjedhee fixee maamitti bilbilee hojjedheera jedha. Daangaan immoo pilaanii gooteetti hojjechuuf. So xiqqoo crash godha. Kanaaf jettee nu hirtee. Ani kan hin jaalladhu fudhadhee isheen kan jaallattu fudhattee akkasitti wal hirre. So achi keessaa kanaan hojjedhee kan maamii baay'eedha garuu malli maaliin kan isheeti. Ani gara shaggoyyeettiin fidee shaggoyyee baay'ee hin jaalladha. Maal wayyaa. Rarra gamadaashii. Abjuudhaan malee sin argooni guyyaa. Mee nu jedhu kanas muuziqaa baay'ee namni jaallatuu fi namni hedduun immoo sirriitti beeku waan ta'eef. Sirba kana dhuma isaan jaalladha. Jalqaba isaarraa kaasiiti iddoo dhuma isaa jaallattu immoo itti galchi. Okay. Malli maloyaa abjuudhaan malee sin argooni guyyaa. Kottu na laali malli na irraanfatta. Maali jaalalan beektu ati maaliif adaraa gattee? Yanni kee adaan qabu jaalalaafu madimaan qabu. Taayin bu'aa baako akkas kanamni wallabu. Nakkan si yaadu utuu na yaadde. Akkan si yaadu utuu na yaadde. Garaa jabaatte dammee shoolee obsan dandeessu. Dammee shoolee narraa fagaatte obsiteen teesse. Malli mal wayyaa. Malli hin jiru. Malli Inni obseen taa'u malee. Wanti baay'ee na ajaa'ibu akkuma sila jettee atis muuziqaa hojjettu qabda daangaan muuziqaa hojjettu qabdi. Kanuma aayyoo jedhu iyyuu waliin hin hojjenne sila aayyoo keessanii. Isa ana balleesse eeguun hin narra ture diktaatarummaa kooti. Garuu daangaa wajjiniin muuziqaa wajjiniin hojjettan qabdu. Isteejii irratti yeroo isin sirbitan. Isteejii irratti baay'ee hojjenna. Garuu muuziqaa tokko dedikeetir ta'e muuziqaa akkana jedhamu tokko hojjenna jettanii waliin kilippii dhuftanii biyyatti hojjettanii isin qabdanii muuziqaa nagee baay'een googilii godhee baay'ee yuutuubii irra kanarraa barbaade tasuma nan dhabe. Kun immoo amala hawwiis ta'ee amala daangaa wajjin walitti naa dhufuu dide. Maal jennaan daangaanis artistoota hedduu wajjin kolaab gootee hojjechaa turte waliin taatee hojjechaa turte kan kee immoo adduma artistii hedduu keessa sagaleen seentee jirta si waliin hojjetaniiru wal qixxees hojjettanii jirtu muuziqaa hedduu akkasitti hojjettan. Maal tokko daangaa wajjin akkasiin hojjenne diktaatorummaa keessa nama. Diktaatorummaa koo fi isheen kerrisummaa ishee garuu amma gara fuulduraatti hin hojjenna. Sabnis sinirraa eegaa jedheen yaada. By the way sagaleen keenya gaafa waliin deemu baay'ee bareeda. Gaafa waliin sirbinu waltajjii faa gaafa waliin hojjennu baay'ee collaborate goona baay'ee nurraa bareeda. Sagaleen lamaan keessaniyyuu sagalee haadha keessanii wajjin baay'ee walitti dhufa. Sagalee haadha keessanii fakkaata. Sagalee kan ishee. Hanshee. Hankees taanaan gaafa sirbituuf gaafa haasoftu gargari sagaleen kee baay'ee. Kan koo beeziidha. Gaafa haasoftu sagaleen kee furdaadha. Gaafa sirbitu garuu qal'aadha.
Atis furdoodha gaafa. Nyakkano. Garuu more sagaleen keessan lamaanuu kan haadha keessanii hojjetu. Lamaan keessan yeroo sirbitan sagalee keessan namni adda baasuu danda'a salphatti. Yaa. Adda bakkiya beeziidha. So adda baa kan ishee gara maamitti siqa sagalee ishee. Sagalee isaanii xiqqoo yuuniikidha. Wallee kee aadaa keessa namni hedduun kan jaallatuu fi immoo namni hedduun marartee cimaadhaan kan beeku immoo simbirroo yamarii shaasha laftarraa bariikaata bariinaa wallamnaa laata iddoo jiisa koo yamarii shaasha mooyyee kayyaddu yamarii shaasha boraatiif taati iddoo yaada koo yamarii shaasha gammee dhungaddu yamarii shaasha yaadaaf si taati simbirroo yamarii shaasha laftarraa bariikaata bariinaa wallamnaa laata. Ati aadaa kana keessatti hin guddanne aadaa kana gaafa argitu gaafa qorattu gaafa walleessaa laaltu gaafa viidiyoo isaa hojjettu maaltu sitti dhagahame? Aadaa koo durumaa kaasee maamiin kiyya akkuma jedhee aadaa Oromoo guutummaa guututti nu barsiisaa guddatte. Sirba kana immoo ishee yeeleelloo koyaa mammadoo ishee jettu akkoo kootu na barsiise. So duruma waan sammuu keessatti jiru jechuudha. Innaa ishee sana fudhadhee istuudiyootti jennaani Geetaachoo Hayilamaariyaam, Heenook, Deevoo Daawit istuudiyoo Daawit Taaddasee jechuudha. Isaan sadantuu itti daddabalee isa kaaniin naannoo Wallaggaa keessa isa jiru walitti dabalamee sirba akkasii ta'e. Aadaa yeroo fuudhaaf heerumaa naannoo Arrabsanfaa. Barbaree baala sukkaaraa akka waan kootee as kaa'e barbaree maati cukkaala. Aadaa bareedaa. Aadaa bareedaadhaan nama gammachiisa. Yeroo sanatti gaa miira addaa tokko namatti uuma. So lafa haati koo dhalatteetti hin deemee hojjedhe. Okay. Haati kee naannoo Naqqamteetti miti? Gara Komtoo kana deemnee kan waraabnee Leencoo Fiqiruutu sirba kana istuudiyootti dhaga'ee erga hojjetamee ture sirbichi. Istuudiyootti dhaga'ee haawwii sirba kana hojjechuun narreera maraadheen argama. Viidiyoon isaas baay'ee bareeda. Viidiyoo aadaa. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Teleekoom. Istuudiyootti dhaga'ee haawwii sirba kana hojjechuun narreera maraadheen argama. Viidiyoon isaas baay'ee bareeda. Viidiyoo aadaa sirriitti wal keessa galchee atis akkaataan rifeensatti dhaattee. Meekaapillee nu dhorkeen Fiqiruu diktaataraa na caalu. Baay'ee bareeddeetta. Sababiin isaa achirratti caala bareeddeetta. Aadaa gaarii. Na baadiyyaa keessa deemnee oqqeessaa namatti tola, uummanni isaa namatti tola. Ummata dhugaan kan jiru baadiyyaa keessa kanaaf naani baadii qotee bulaa kana baay'ee jaalladha. Irra deemee kaleessayyuu baadiyyaa keessa deemaan ooleenna baay'ee jaalladha. Qilleensa isaa nama qulqulluun achi jira. So qotee bulaa keenya nu eegaa jira kana. Ati mucaa magaalaa waan taateef baay'ee kana jaalladha. Qotee bulaan namni baay'een baadiyyaa keessaa waan dhufeef achuma keessatti xiqqoo rakkoo argees waan dhufeef achi jiraachuun boqqolloo keetumaa raafuu keetumaa sammuu kee qulqulluu namni isaa qulqulluu namni wal nyaatu hin jiru namni bakka saa wajjin taphachaa oolu gaarummaan akkasii jira ani qotee bulaan na ajjeesu na jalaatti hin bu'inaa qotee bulaa koo. Kanaaf yeroo dhiyootti sirba qotee bulaa jedhu wayii tokko sana baasaa achi immoo tiriin dhiyeessaa qotee bulootaa fi guruppii dhiyeessee anatu gaggeessuu qaba. Namni isaanitti bu'ee. Kana booddee mirgi isaanii nu fayyee eegamu. Qotee bulaa namni eegsisu argamee jira. Hanga ammaatti artistoota meeqa wajjiniin hojjettee mati sirboota? Artistoota baay'ee wajjin hojjedheera. Xiqqoo akkuma jedhee ashaboon itti naqaaf. Keessa bubbuustee. Fuulduratti artistooti otoon ebiloo wajjiniin wallee bareedaa tokko hin hojjetiin yaa rabbi na ajjeesiin jettee atis yaaddu yeroo hundumaa kana ta'uutu eenyu wajjin hojjechuu? Raafnaan. Raafnaan? Waaw. Waliin haasoftee fa'aa dur gana reefu gaafa inni ba'u jedhe gurbaa kana hojii hojjechuun narreera waan adda ta'e hojjechuu dandeenya jedhee yaada. An as keessa waan baay'eetu jira. Waan ani baasuu barbaadu waan baay'ee jira. Kanaaf waan afaan Oromootiin bareedaa wayii tokko isa wajjin hojjenne waan bareedaa guddaa tokko hojjechuu dandeenya jedhee yaada.
yaa egaa mana keessan keessatti viidiyoon sumatu gadhiise natti fakkaata viidiyoo kana miidiyaa hawaasarra baay'ee deddeemaa ture manni keessan mana addaa wayii tokko natti fakkaata atiin sirbitaa daangaan sirbitii ilfinashin sirbitii daa'imoonni yaa maamii bira yaa maali mana isaanii keessatti warri ollaa har'a konsertii isaaniitu eegale jedhu guyyuma guyyaan konsertii waan jiru wayii sitti fakkaata mana nuti yeroo baay'ee gaafa walitti dhufnu akkasi wiikeendii yookaan gaafa hojiin qabne walitti dhufne ishee biratti dabarsinaa ijoolleen keenya hundumtu yeroo sanan sirbinaa wajjin taphannaa akkas mana adda addaa jiraachuu jechuudha yaa anaaf maamiin waliin jiraannaa ijoollee koo wajjin amma ijoollee koo yeroo jettu hawwiin heerumteetti ijoollee qabdi yaa hawwiin heerumtee jirti ijoollee laman qaba okay umriin isaanii meeqa ijoollee mucaan konni guddaan waggaa 17 waggaa 17 yaa hana caalaa hojjaan isaa isheen yaa isheen xiqqoo waggaa 9 wow okay yaa ega mucaa waggaa 17 qabaatte umriin kan kee meeqa ana 40 yaa cufattette jechuudha 40 guute amma December wow yaa thank you yeroo jalqabaatiif daawwattoota keenya yeroo jalqabaatiif nama umrii isaa dubbate soofuu danda'u kasalaan hin barreeffamne waraqaarra irra kanaaf keessumaa mucaan kenni jalqabaa immoo si saaxilee jira already yaani 23 tiin godhadheen isa artistoota Oromoo keessaa eenyuun baay'ee dinqisiifatta qamar qamariin namni naa qixxaatu hin jiru qamar isin jaalladha isin kabajaa dhuftanii nan ajjeesina garuu qamariin akkan jaalladhu hundumatu beekaa akka artii Oromootti anaaf qamariin kan qixxaatu hin jiru anis carraa kanaanii qamar si argee sitti mee jira yeroo interview godhu sitti mee jira karaa irratti gaafa nargu sitti mee jira atis Facebook irrattis barreessee jira yeroo hundumaa artistoota Oromoo keessaa my favorite qamar cheers artii beekta akkas waliiwwan qamar keessa baay'eeti kan itti jaallattu maal fa'i actually kan jibbamu hin jiru garuu kan caalaatti mana keessatti faa yeroo sirbitu kan sitti tolu kan gurra keessi qaru sitti tolu ani sirboota qamar keessaa kanani keessaa gatu hin jiru kana dabarsii waan jettu hin jiru kanaaf hin dinqisifadhaan dabarsuun hin danda'amu ittuma fuftee yoo dhaggeeffattee malee kanaaf hin dinqisifadhaan keessumattuu albamii isaa 98 sana kan qixxaatu hin jiru baay'ee speeshaalidha albamiin sun guutuunsa so achi keessaa sirba naani baay'ee jaalladhu yeroo waan sirba kana xiqquma ishee futuuttee daadhii kana yoo nattawwe bakkaan jiru wallaali badiyaan yaada keessaa iddoon jiru wallaali badiyaan yaada keessaa yemmuun silaalu fuula keessa sinti oneera na teessa way sinti oneera na teessa ilili mawardi kamasnoota keessa ilili mawardi kamasnoota keessa suuraa keenya kenni qabadda maxxansa yemmuu si yaadadhu finja jabeessa finja ay qamar gudinu godha wow baay'ee jaalladha bakkaan jiruun wallaale badiyaan yaada keessa iddoon jiru wallaale badiyaan yaada keessa yoo si laalu fuula keessa seente onneerra na teessa seente onneerra na teessa qamar dhiyoo kana albamii isaa eebbisiisuudhaaf namni tokko akka nafne waggaa 50ffaa isaa kabajuudhaaf deema kabajaa guddaa qabnaa fi qamarii fi uummanni Oromoo addunyaarra jirtan hundumtuu jaalala keessan akka itti agarsiiftan jenna walleen kan biraan ati baay'ee ittiin dhiyeenya kana xiqqoo kontroversii wayii tokko uume kan koofii hankeetii kan uumame furtu
Mai waa'ee furtuu nuti. Ay furtuun qulfii ishee baddeetti. Itti qollofanii biraa badan fakkaata. Qollofamteetti. Sabjektii qollofnee ganneerra kun. Maaltu ta'e waa'ee furtuu mee xiqqoon nuyi? Actually waa'ee kana dubbachuun barbaadu jedheen ture garuu erga kaastee sirbichi kan koo ture anaaf hojjetame akkanaa sirreessuuf ture in sirbee irraa bareedee in baasee yaa eenyutu walitti bunne eenyutu shukrii keenya naa isarraa bareedaa baay'ee sirbichi isarraa bareedaan inni artistiin ani dinqisiifadhu keessaa tokko dandeettii ajaa'ibaa qaba sagalee bareedaa qaba so inni sirbuun isaa irraa bareeda garuu akka artistootaatti immoo wal guddisuu qabna malee wal dhiibuu yookaan immoo walirratti wanta akkasii garuu kanan dhagee isheen yaaltee turte sirba sana hojjechuudhaaf yaaltee hojjechuudhaaf yaadaa turte garuu dhumarra teessee hafnaan namni biroo namni walaloo sana barreesse no kan walaloo sana barreesse Ibrahim anaaf barreesse isa wajjin waa'ee muuziqaa kana waan inni haasa'e hin qabu sirba kana kan itti erge shukriitti ana kan saampilii kan Ibroonnaa erge kan itti erge ana kan maallaqa kan stuudiyoos kan maaliis kan sirbichaas kan hunduma kan kaffale ana waan shukrii wajjin wal ilaallatu hin goone Ibroon kana keessa waan inni balleesse tokkollee hin jiru kana maqaa isaanaa qulqulleessa yeroo baay'ee artistiin tokko sirba nama tokkoof kennee nama tokkoof hin kenna kanan goone Ibroon nama haqaati artistii haqaati artistoota baay'eedhaaf sirba hojjeteera gurbaan kun haqa isaatiin bulaa hojiin hojjetuun bula malee hatee goyyoomsee sobee nama bulu miti Ibroo utuu beektee sigala waan ani jedhu artistiin isa beeku hundumtuu isa beeka nama akkas godhu miti hin goones. Egaa qulqulleessuun waan nurra jiraatuu fi erga nu bira dhufuun keenafne. Kana dogoggora hojjete shukriin keenya dhiifame yoo jedhee jedhu kanaan achi garuu an dhiiseeraaf baay'ee dhiifama gooteetta. Dhiifama godheera. Carraa kanaanii shukrii keenya irraa bareeda. Sirraa bareeda jedhamee jira mirkaneeffamee jira. Amma immoo albamii eegalteetta akkati karaan geessee jirtu beeka maalirra geera albamiin kee? Albamiin kiyyaa almost dhumaa jira. Sirba 20 keessaa filachaan jira. Isa kamiin akka keessa godhu aadaas qabaa hammayyaas qabaa yaa so kana studio adda addaa jirta jechuudha. Studio adda addaan hojjechaa jira. Kanaan qabatee hiriyaa koo tokko gaafa galateeffachuun barbaada. Aniisaa jedhamti Aniisaa Jamaal. Maaliif yoo jettee nama si duukaa karaa hundumaan dhaabbatee galateeffachuun dirqama. Warri studio keessan na gargaartan hundumti keessan baay'ee galatooma jechuun barbaada. Isheen garuu studio na duukaa bulti. Isheen handaaqoo horsiistii aartii keessaan qabdu. Kanuu anaaf jecha studio ooltii lafa viidiyoo yoo hojjedhe lafa viidiyoo shaanxaa baattee wajjin joorti. Hiriyaa akkasii carraa akkasii gaafa argattu galateeffachuun dirqamaa jedheeni. Galatoomi Aniisaa Jamaal. Qabsooftuu haadha Oromooti by the way. Namni bishee beeku. Cheers jenneerra Aniisaa Jamaal. Aniisaa Jamaal cheers. Akkas bakka jirtutti. Gaaffeen amma si gaafachuu barbaadu kuni yeroo baay'ee yaada koo keessa dhufa. Biyya alaa jiraachaa namoonni akka kee kuni biyya alaa jiraachaa dubartii ta'anii ijoollee guddisaa biyya Itoophiyaatti deddeebi'aa tikeetii kaffalaa asitti baasii ofii danda'a. Stuudiyoo bulaa muuziqaa hojjechuun. Ni ulfata. Garmalee uffata. Akkuma jedhee ani haadha koo fi ijoollee koo lamaan wajjin hin jiraadha. Ni ulfata. Haadha qofaa taatee ijoollee kee barsiifachaa, ijoollee kee guddifachaa, haadha kee tajaajilaa, asitti immoo muuziqaa hojjettaan deddeebitaa is difficult. Galii tokkoon kana hundaan ulfata. Ana taanaani. So I manage rabbi wajjin. Rabbiin haa galatu. Maaltu rakkoo godha akka rakkootti muuziqaa baasii baay'ee qaba. Namni sirba tokko gaafa baasu daqiiqaa 5 ishee dhaggeeffatu sana salphaatti fakkaata.
baasiin ni qabu sirba tokko hojjettuuf specially sa'aatii ammaa kana keessatti viidiyoo tokko hojjettee baasuudhaaf 500,000 700 akkas amma fudhataa deema viidiyoo akkam akka hojjettuutu murteessaadha xiqqummaadhaan isin jedha studio keessatti immoo yeroo hundumaa gaafa dedee kan muuziqaa jira kan sirbaa jira kan maalii jira walumaa galatti sirba tokko miliyoona 2 fixuu dandeessa so albamii hojjechuun immoo amma akka ulfaatu you can imagine so nuti illee achitti hojii gatii qabnuu fi gaafa as dhufnee dalagannu at least nu wayya asitti immoo artistoota keenya baay'eetu jira kan dandeetti ajaa'ibaa qaban nurraa nuun kan nu tuffachiisan baay'eetu jira kan dandeetti ajaa'ibaa qabatee taa'u kan humna isaan qabne jechuudha maaliif hojiin isaan qabanii aartii kana qofa yeroo hundumaa baanee artistoota keenya gargaaruun kun nuuf sheemiidha amma yoomitti artistoota keenya gargaaraa jennee kadhan garuu abbootii qabeenya Oromoo baay'eetu jira tu artistoota keenya sirba isaan wiskii keenya sana dhugnee sirba sanatti sirbinu sana deemnee artistii tokko lamaan hoomee har'a sponsoransii godha yoo jennee isaanis galata argatu artiin keenyas guddachaa deemaa jechuudha. Tu akkasitti wal gargaarree bareedaadha. Akka mootummaatti immoo aadaaf turizimiin jira. Aadaaf turizimiin fandii adda addaatu argatee artistoota akkasii kana hojii isaanii fandi gochuu danda'e karaa mootummaan immoo innis bareedaadha. Amma Norweetti yoo ati aartii dalagda yoo ta'e kaalcharii guddisaa jirtaa gatii jedhamuu fi mootummaan fandii sii kenna. Akkaatii viidiyoo hojjettu akkaatii sirba hojjettu kanaaf artistiin kufeen kufu. Wanta akkas irrattiitu hojjennee akka mootummaattis bareedaa jedhee yaada. Akka dubartiittoo stuudiyoo bulaa waanuma kana hojii environmentii kana keessatti hojjechuun mataansa injabaatu injabaata akka dubartiitti injabaata anaan akka dubartiitti namni na ilaalu baay'een jiru galata rabbii kanaaf malee dubartoota keenya baay'eef ulfaachuu danda'a akka dhageetti in ulfaata dubartummaan nulfaatti dubartummaan mataa isaatii nu ulfaata artistummaan gaafatti dabalu stuudiyoo hojjechuun halkan hojjechuun gaafatti dabalu immoo baay'ee cimaa muuziqeessitoota warra industirii muuziqaa Oromoo kana keessa jiraniif immoo dhaamsa akkamii qabda hawwi muuziqeessitoota keenya baay'een isaanii jireenya isaaniitu argitee hin gaddita kan nun artist nu jechisiise isaanii muuziqaa ududduba ani sirba naa kenname sirba naa barreeffamee fuudhee sirbee kuni artist naan jechisuun qabu baay'ee kan sirba sana sirba godhee muuziqaa godhee bareechee kan baasu warra muuziqaa hojjetan sana sigaleera isaan maatii qabu achi taanii muuziqaa keenya kan hunduma keenya darabeedhaan hojjechaa oolu garuu jireenya isaan jiraatanii jireenya isaan madaaluu miti isaaniif immoo baanee kana godhaa jechuun kunis intau at least mana isaan studio itti hojjetan illee qabaatanii at least manni kiraayee warraa bu'ee waan guddaadha. Egalee akkaataan artistoonni Habashaanitti jiraachaa jiranii fi akkaataan artistoonni Oromootti jiraachaa jiran waliin argu. Kana gaafa argitu sitti dhagahama. So artistoota warra meeshaa taphatanii fi warra walaloo fi yaadaloo barreessan kana attention itti kennuu nu barbaachisaa jedhee yaada. Sirbitoota caalaa. Baay'ee dinqi. Hawwiirraa maal laa eegnu fuulduratti? Sabni kun uummanni kun. Hawwii maraatu keessa maal irraa eegdu? Beekamu kan koo. Hojii koo ittiin fufaa hojii adda addaas hojjechuu yaala. So gara fuulduraatti waa'ee koo baay'ee dhageessuu jedhee yaada. Rabbii waliin. Rabbi gaa waan ati yaaddee waan ati hawwitee albamiin kee xumuramee walleewwan kee hedduun isaanii uummata keenya bira gahanii milkii gurguddaan gara jireenya kee dhufee immoo atis kana caalaa mul'attee akkuma haadha kee immoo dubartoota isin duuba jiraniif immoo akkati fakkeenya taatu abdii fi hawwii cimaa qabna. Ameen. Siyaa milkeessu jenna. Cheers hawwisho. Cheers. Galatoomi gammadoo koo na waamu keetti. Atis galata guddaa qabda. Nu jiraadhu, jabaadhu, itti muddi. Haqa keessan haqiiqadhaan Baankii Awaash.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii baay'ee bareedaa akkasumas bashannansiisaa fi hawwiidhaan eegaa turtan kunoo hawwii H Qananii hawwii Ilfinash Qannoolii kan guyyaa har'aa taasifanne kana fakkaatu ture hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif nu daawwachaa waan jirtaniif nu gargaaraa waan jirtaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jenna ammas qophii keenya warri gama YouTubeetiin nu daawwachaa jirtan immoo YouTube keenya subscribe like comment share gochuudhaan nu cinaa akka hiriirtan kabajaa olaanaadhaan isin gaafanna sagantaan kun immoo akka kanatti bareedee tottolee simbiraan akka geessifnuuf ammoo gaheen sponsoroota keenya daran olaanaa ture sponsoroonni keenya baankii Awaash Ilillii Grand Real Estate akkasumas Itiyoo Telekoomii ulfaadhaa galatoomaa jennaani torban keessummaa biraa qabadhee dhiyaachuudhaaf waadaan isiniif seenaa sagantaan kun immoo akkasitti akkasiin bira gahuuf gaheen hojjettoota stuudiyoo keenyaa olaanaa ture creative directory keenya Antiqoo Isaayas akkasumas kaameraamaanota keenya Abdii jireenyaa fi Waaqjiraa Damaraa hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaan jedha nama torbaniin waa taasisu